addunyaa biraatti Ni jirte beekamaa min beektooti. nuuf himime. Addunyaan inni irratti akkas yesuun eeyisa yoo beekte eeyisame. Waan social mediaati waan miidiyaa irraa bahe. No jechuun addunyaan ati irratti jecha kiyya dhageesse addunyaa tami. Ta keessa jirru tan nutti jiraatan. Mee bakkatam mee eeyisa bakkatam. Naan masa dafi deebisaan si deebisan. No addunyaa biraatti jiraasa. Akkamitti hin jirre addunyaa dachee rabbiin dachee fi samii tan abba meeqa uumu. Isima san beeku barbaade kaan. Amma namni dhibbi sagalee na jirtan kuni TikTok jawaar dhabamsiisanis jawaar dhabamsiisuu hin dandeessanii farsee bulaa callisati Hamza likkiin jirtu sammuun ta'e amma amanuel laquu qabda. TikTok jawaar viidiyoon amma dalagisan jalas tuqaa seenaati TikTokii ammaan tana hogganan viidiyoo dalagu dhibba fuumoo akkana qaba. Follow godha hundi keessan viidiyoo sanis duwit akkuma kadhoon tana guyyaa tokkotti miliyoona galchitan sanitti garsiisa. Garsiisa eega baname saantu saame qamaan tana sa'a 22 biyya sa'a jirtan. Kanaan follow isa godhuun jiru mee namni tak mee haa godhanii kada hin gaddatti sunuuni bitatee bar. Usi taa'eetu ati likkiin jirtu fayyaan qabu bara amma kan an kaa dubbii Hamza wallahi Hamzaan fayyaan qabu wallahi mucaan kun fayyaan qabu ka dubbii isaatis qabee achi qabee amantis wanni jiru an laalatu man callisee baran. Nama maanta nama ifajjeesi. Wallahi watir laanan kadham zaati rakkoo sammuu qabda. Gaafa xiqqaa guddarraa kufte harmeeta tara. Takkaasani malee likkuma jirtu amzaati. Ati fin ajjeesi. Na dhageeffadhu haa. Ati enaa ifiin ajjeesa joo bar ni dhabdee bare janama dilaa kana duratti ragaa. Wallahi dhabne ifiin ajjeesa nagatti ettee jirtu. Naafiti maaltu si dhorka bareeffama. Addunyaa tana isinii dhiise. Nagatti qiyama wala garraachi. Addunyaa tami ayyee taniin jeen. No. Addunyaa jooytu. Ibsa bakka akkanumatti jiraatu. No. Addunyaa cubbuun guutamte tagarteemi namni irra nama jibbu isinii dhiisan jeen. Hayyi. Sirra jirtu reemmaati. Ani moo. Ammaan tana moo bakkuma namni na jibbu saniin jira ammaan tana gartuu isi bira taatu hin jiru waan. Amma inni si jibbaree ammaan tana fayyuma sammuu ta'e namaan na jibbattee maraatu jirta malee fayyaan qabu. Jechuun ni moo'eeha. Ni moo'eeha. Jibbanna ta'e san saniin moo'eemi. Sikiyyaa kana kam goona rabbii sun musu taadhati. Akkasi haa. Laal almana nagee. Hamzaa baraati baraataa ta'u kayaan wani si arge soomana keessa gabbaateeti Jawaar Muhammad namni arrabsee haramaa miti. Jannata kalaqe. Namni Jawaar arrabsee. Mee namni nama kana kan jira laadhaaf jaal. Soomana keessa gabbee viidiyoo Jawaar bira kaa'e. Jawaar Muhammad namni arrabsee soomanni furam warra saadhaa jee. Sajibaa sun. والله هذه مراتها هذا قلت لي نو وان نغاتو نو مراتها مانويل جبسه بير والله لازم يسابوا بيساب وري سمبر اديرو بر وان نغاتو بر سنت دوغام فينا ملياتي مي جوهر كيكته جوهر ربسته معلومات سي قبماو نيوتي دمبي يري دران نمي جوهر ربسه سومته نما ماتنا جنره nama matina somana isinduru abada nama makan baina jennere jirri gabbeha haya ega hamti amalle harama duba jowar nama ayye amma sigalte dubbin malire akka kan ke marata amanuel jabse bay bo kharrachi mo khagamase dinni naachi rufeu wallahi hamzat bayan qabdu wallahi nam qabdu wallahi tayyib me ayye isinduru ira milena galcha akar gotu sinetu ma bayta an kabira tille sinar rab shartin sisen ana shartin sisen hamza wallahi samun tops abona dhagefadhu shartin sisen laal yooni fisin wanta jowar kana jechu haare kana khayni kiret gode kana yote yo is milena galchitan ana uguso mal ni baytan ana ugusan jorin farsa gabbe bakka me hagamta kan wakhanit bo feton guyyo kodo buradda ayye guyyo kodo irake bala muta balla bisa guyyo kodon kuno dilar guyyo kodani gabbeetin nama gefat wallahi hamzat nikhjib da atakam nikhjib da bayta nama ifajji abona dhagefadhu laal na dhagefadhu sharti la fasi khalal gabbeetin guyyo kodani dhagefadhu ha video warabamu jirti dhagefadhu ha guyyo kodani yo galchitan gabbeetin Jawaar Muhammad Itoophiyaa bulcha jaa maal raalta ati jettee foyi bulchuudha baatan. Jechuun shartiidha haa. Niin faasaan. Guyyaa kudhanitti ada guyyaan kun meeqa guyyaan kun
Ono nasi qaba guyyaan Torba. torba guyyaan torba. guyyaa 17 jechuudha. Hamza jecha kana waraabaa jira keenya. Wallaahi watirla jecha kana waraabaa. Jawaarummaan viidiyoo Amaariffaa takkatti deebisee liifumaatti dhufu tiktokii kana. Guyyaa 10 guyyaa 3 laala. Afaan jinniitiin waa dhufu. Amaariffaa dheesi. Rakkoon qabu. Ibnee jeeftaa ni seenaa. Ibnee jeeftaa. Badhaasa welkaam magana gaana. Waan guddaa nuu qabadhu akkasii. Egaa waan guddaa malee hin barbaadu kan waan akkanaa. Aboo Joowar maan Ifa jeeftaa guyyaa 10 ni seenaa Hamza guyyaa sana haada fitini keessaati. Haada fitini keessaati. Qotaan irraa baasaa Jawaar fudhate kaaftee waraabda. Okay, ayyee haada daabaa naani fiddanii. Daabaa. Haada daabaa maal? Jaanjaa Hamzaatti dabal dhugaa nama naasiniti. Haaduma kana fitte. Qaali haaduutu xiyya qaali adeeroo yoo du'a jette haadhaan fin ajjeesan jenna duraanis. Ifin ajjeesan jennee bar duraanii sabsaanummaatu jeebar mucaa ifa ajjeesee naa jee malee namni isin jennee bar. Inni maal addunyaa kana isin dhiisee deema jarafuuf deema ugaasan. Akkas. Namni addunyaa biraa keessa qorani. Ati numa argatte immoo dhagaa isaa ati immoo kan makka isaa ati. Kaayiroon si No dubbii si atiitu fassaruun beekne afaan Oromoo maal. Woy anaatu ifa ajjeesee jee malee inni jenne. Ni barreessa waan barreessa laala rafuuf deema addunyaa kana isin dhiisee jee. Hamza akkas jetteen banneeti hin dhabamne obboleessa kiyya. Rafee haa ganamaan keenii waan isin itti bultanii Usboo waan rafte haada hundaa fi namaatu haada irraa hamsa fuudhee miti. Maa ka jibu? mee nam takka fidi mee isin tu dhiiraame. Addunyaa jibbamtoonni galchan. Aboo dhuftee duuba maal argee badhaasa. Hayyi. Ragaa cubbuuti kun warra kaayiroo dhiisaa sun isaanii kaayinu fatee aanuun gallee jedhe lammatti. As keessa. Wallah akkati gila sammariin fa'a. Aamiin aslii guutuun buqqaateen dirree xiyyaara dheedhe fatee aana achiin deebite jedhe. Dhiisi baga deebitee boochee osoo diddee saba maal namni kasi garaa laafatu gara moo maalumaan jaabara. No diraamaa warra kaayiroo dhiisu ragaa kaayiroo. Hamza assalamu alaikum. Waalaikum salaam akkam jirtaa? Nagaa mee bibi. Fayya jirra. Ati gaa viidiyoo kee agarre haadullee nuti siin jenna ifa laaftee addunyaas dhabdee akhiraan dhabeen habibi gaa waan ta'in ati nama aylii qabuumi. Boo hajiba adeeroo tanas. Wanni addunyaas if dhorkitee akhiraas if dhorkitu hin jiruuti. Ati nama aylii qabu waan akkasii hin godhin hin dalaginis viidiyoo illee irraa dubbatiin binees. No akkasuma hin jawuure an akkamitti hin jakkas. Ariif ta'e. Injoon akkas injoon waan biraatiin fayyadame. Gorsanii amma jecha kana malee kan katabdi jedhanii akkatti muddamaa bara hin jenne jee. Annan beekaa bara. Iboo Hamzaa jiraattee tuma yoo nu arrabsite wayyaa. Hay gurbaa ati akkamitti akkasin dhiyaatte. Hay. Gue nagatti jeete ammaan kan jenne. Aboo hin jenne an hajiba narran kaayina. Ragaa warri baadiyyaa utun beeyta haganuma xiqqoo rakkoo qaba. Bara hajiba narra haa jirtanii bara amma fudhachaa No Hamza jetteertan gaabbite malee gaabbuu. hin jenne mee ni fudhadhaa fidi haragaa. Amma ati ni jirtaa qoo Hamzaati. Maal Qiyama walaa garree jechuudha jechuudha. Maal jecha. Okay hayyee chiinsitti haasa'u jira akkas taanaan waayifaayi dalagu. Oi Fati. Yaa. Hamzaa kanaan wajjin quraana wal karaakkartanii waa'ee quraanaa haasottanii nama jecha guddaa kan afaan isaatiin je'ee ammas deebee hiikaa kara biratti fassaru. Kanaattu arabiffaan nu fassarattanii waggaa wajjin karaakkartan. Maal jechuu qoy? Akkam? Ulul albaab keenyaa miidhugaa ibsa. Warri yaadataan qallabu kun koo ibsa maaliif akkanatti Jawaar Mohaammed akkana jibba kooy? Boo gabbuu yaadatarraa gabbuu yaadeeroo yaadataan khaliifaadha khaliifaa lafaati. Yaadataan fuutii ammaas Nabi Daawud nu goote irraa. Yaadataan khaliifaa adeeroo fayyaa harabbii lafatti lafa. Ati yaadataan finfinneetti Maraata. kireesse dirqama Jawaar Mohaammed hojii godhachuu qabda. Adeeroo Jawaar Mohaammed shayxaanaa bara yaadataan bani Aadami inni shayxaan. Yaadataan namni achiin gee Jawaar Mohaammed barre Jawaar Mohaammed. Dhaggeeffadhu hayyee kana laala. Gizeenii fi rabbiin Aadam uumee shayxaanarra shuumu gartee shayxaana sujuudu dide. Joowar shayxaana sujuudu didee biyyaa baafate sana. Idaa tanaaf gabbee ergamaa Oromoodhaa yaadataadhaa jeebar. Hamzaa maraataa bara Kadir Mantuu sin godhin. Dooraa lakkuma shaniin Kadir Boychi arrabsiisee hawaasa keessaa sin baase. Eenyu? Ati maraataa wallaa Hamzaa. Eenyu Jawaar moo? Maal jee gudar? Gudura itti dhiisi ati gabbaatee yaadataan ergamaa Oromootiin jenneeti rabbii sun silaadhu. Boo khaliifaan jeen yoomin orgama jee saboo gurbu yoo afaan Oromoo kana kan beektu. Duba ayenni san ayenni rabbii khaliifaan si godhaa jee isaaf bu'e.
Aayita sammaa ragaa godhatee irratti. Mukafala ni dute jani ni irta. Aboo kana muitti irra kaaya kaa fayyaa Khalifa nu goota. Woo muitti irra kaaya kaa karman nama lallabu maal isa boo. Ani sirra hin gabu Hamzaati hadaraa garuu addunyaas dabbee akiraan dabin antanumaan sin dhaaba. Aboo mati adeeroon jenne jiban irraan kaaya No addunyaas dabbee akiraan dabin tanumaan sin dhaama akkoo bilayyummatti. Wayyaa salaam fayyee. Wallahi hedduu rifadde buun viidiyoo keessa laalu hedduu rifadde. Waan jabduudhaan mutee hayyee meesa dhageeffanna jabaa keenya hayyee dubbadhu hayyee fate. Ifin halaakin sinjaa addunyaas dabdee akiraan dabin namni lubbuu takka baase akka nama lubbuu aalamaa tana baaseeti. Ha tokko seef godhe akka nama lubbuu aalamaa seef godheeti. Tanani beektaatu ulul albaabii ati ifin halaakin akiri abibii kiyya addunyaas dabdee akiraan dabin hanganum. Fatii barsa takkaa namni itti buufatu duraa dhabamuu kee jiraachuun gaariidha. Wallaahi ni gaddine akka barre Sadaqaan taphisi. Jiraatteetuma nu arrabsite natti tola akkasiin hin godhin lakkee. Jechuun sadaqaa teenyu tam sadaqaa tam maanta. Tani nawwinu. Sadaqaa maal haasofte? Amma TikTok Hamza gube jaaneti dubbii tanoo akkamii TikTok yoo gubatee jedhee. Laal faarsee bulaa fi Jawaaris walumaa qixxaatee yeroo fayyana dhageeffadha waan teknooloojiin taatan beektu. Jawaar TikTok mataa isaa gubeen isiniin jechuun jira waan namni Jawaa faamaa kaadeero. Kayyaan akkatti gube. TikTok baname kunoo linkii as jalatti isin erge wanni godha. Akkatti gubeen hima ragee gudar TikTokiin. TikTokiin miidiyaa ganaa seerri isaa qacaleeti waa takka irraan beeku waa hunda automaatikal godhee kutte teknooloojii TikTokiitiitu siyaasaa polotikaa amantii arrabsoo waan takka hin jaalatu Jawaar dhaqeeti mootummaa arrabsuu garteemi afaaniin sagaleen barreeffamaan irra gadhiise wakkuma Facebook haasa'e saboo kun maraataan arree isaan Hussein ijaaniituma sheexaanaan dhufe ijaanii jirri waan godhan jechuudha teknooloojii gube teknooloojii TikTok. Nama meeqa baan godheera ati keessa jirta gaafa san. Ati keessa jirta. Wallahi teknooloojii TikTokaati gube malee namni gubne. Amma dhufaa bar guyyaa takkatti sayin ammaa sunuu dhufee bar. No ibsaan dhibba lama maxxansee. Teknooloojii TikTokaati gubee dura laal TikTok seera qaba seerri isaa qacaleedha eeggachaa deemuu qabda jechuudha. Already bardu kuma dhibba lama shantam seeneer. Inseen abadan. Seenee jiru. Dhibba lama shantam hin jenne barnuti miliyoona jenne malee. Bar miliyoona guyyaa kudha yoonaa kana telefin saqqalaa jeera. Bar ibsaan amma dhibba lamaaf torbaatamii duuba kaayamii kuma dhibba lama shantam seenee jiraas jechaa jira. Bar dhibba lamaa torbaatam kuma dhibba lamaa miti bara deeroo kun taqarshi. Ati ibsa kanurra malee baay'eerra wayyaadha. Atiin kun jila xiqqashoo nama jabaadhaan jarjarta malee dheengadda qofa maanoo tuytammoo warra arsiin irra duule jettee. San haatu gorta haa tarree gizee tarree galte kam ani haa. Gebbee baramma. Dheengadda maanoo tuyte wallaahi takkaasii maanoo. Jechuun tarree si jechisiisa haa ati yoo si taates bar gizee No warri akka arargee sirra duule jiru maa kan jiru taate. Jechuun arargeen bar naa arrabsite malee. Mataa keetii ajandaa gara gosaan jijjiireen daangaa Oromoo. Garuu lakki ani mucaasanii. Fakkaataa deeroo kun jalaale haati sani ani beeka gizee sanii namni narra dhufu jiranii mi attaaki bara anarra godhu jira. Hamza mee kutaa hojii haasoo naati dhagahi wanna maali mucaa ammoo akkasi jiidoon darbitee mucaa akkas godhu sab sirrii goote eegama taasisa qaqqabatee si dafarachuu. Kan santume bar sigaltee ana arsilleen jenneeni. Sheekotiin ati akkas jette sunis piippiidha bar maal garaagarummaa qaba. Jechuun ani uummata arsilleen jenneen jebuu viidiyoo keessatti yoo isinummaan hiikkattan malee. Jarri dhugaadha. Tokkotu narratti tuulu jiraan jennee. Haa ganda tokko haa magaalaa takka keessaa dhufanii gandii haa achii haa arsii qofaa sababa maal haasaa gurbaan. Ay saayibni kee arsii ganda tokko eenyu murti guutuu. Aboon dhageeffadhu jarri sun guututti ganda tokko magaalaa takka keessaa dhufu warra ganda tokkooti dhugasan. Laali sanumaati miti garuu Hamza ani konfidensii qabdaan see duraan waan haasoo duratti konfidensii qabdaan see. Amma dhabee malee ni qaba. Naafaan dubbatiin gaalaal wajjaa haasoo naami dhagaa wajjaa haasoo naami naafaan dhageeffadhu. Waan haasoo tura konfidensii qabdaan see. Garuu intarvii michoodhaa wajjin goote san booda viidiyoon gabbaatee kunoo akkana jettee gartee olii gabbatachuu turte sani waan konfidensii itti qabne ganaallee dubbatiin ati akka
mucaa kum lama diddami shani seenna kum lama diddami jaatan kum lama bare kum lama diddami shan keessa kaniin tum kaammoo dhaadannaa ta shugguxii san dura turte Sheikh Jamaloo haasaniif gabbee. narageeffadhu hin siima laal Sheikh Jawar Sheikh nu gabbaas nu gabbaas nuti seenii bakka biraa nuti hajimaan haraame jiru wanta dawaa nu godhuu hin danda'u inni eegas booda inni dhufee fatawaa nu qarne. Sheikh Jamal hin baan. Sheikh Jamal kan nu fide nuti seenii hajimaan haraame jee nu dura dhaabbatu sun waa takka himuu hin danda'u awwaachi gadi irratti hin dalagu jennaani gad beenu hime guyyaatti nagarre mana kiyya gitiin akka jiru. Maali dheengadda laayivii Hamzaa irra seene wayi jimaa Hamzaa irratti dubbatee jiraate. warri bakka biraa nu dubbachuu hin danda'u Hai muuziqaa maan dubbatin isaa dhiiga. hadiisa kan nu hin danda'u hadiisa kan nu hin danda'ani ennaa waa takka kan nu hin danda'an jennaan Sheikh Jamal gabbee wanta kanne ibsa kanne. Bara amma sanii ilaale badhaasa sanii miti amma Hamzaa kirkirii isaa hunda keessa ni jirraa miti bar walumaan turre bire kirkirii ijoollee hundaa wajji godhu gaafa ulul albaab jee galurraa kaasee kirkirii hunda keessa ni jirraa mi garuu intarvii masarati wajji godhe san booda Hamzaani bakka reeg jeeti konfidensii dhaba isaatiin arge maali jennaani viidiyoo guyyaa takkatti viidiyoo habba afurmooshan feesbuuk irra poosti godhee gallakkise kun ogumaa kiyyabarra barbaada dhagi Hamzaa kutaa kana naafa hin dubbatini kun ogumaa kiyyabarra barbaadadhaa kun adeeroo hogguu iftaatee waa daleeyde iftahee